Akkam jirtu daawwattoonni keenya poodkaastii keenya torbee kana jalqabee jira. Keessummaa qabna. Keessummaan keenyarraa dargaggeessa jabaa aartii Oromoo ola deemaa Leencoo Fiqiruu nu biratti argama. Leencoo wajjiniin har'a maree keenya kan taasisnu dhiyeenya kana fiilmii haaraa Abbaa Malkaa uummata biraan ga'uudhaaf kan jedhu Leencooni. Kana malees immoo hojiiwwan isaa baay'eedhaan Leencoo beekna. Waa'ee fiilmii kanaa dabalattee waan tokko tokko irratti waliin kan marannu ta'a. Leencoon baga nagaan dhufte. Baay'ee baga nagaan eedda. Kun kalaqan poodkaastiidha. Kun immoo Leencoo Fiqiruudha. Yaa si wajjin maree goonaarraa waan dhufteef ulfaadhu. Akka qilleensa irra jiru immoo fiilmiin Abbaa Malkaa torbanoota lama booda uummata bira gaha. Akkam qophiin? Baay'ees attuma jirra gaha. Akka fedhaaf jaalala waaqayyooti. Dadhabsiisadha. Yaa. Hojjechuu isaa moo uummata biraan ga'uu dadhabsiisa? Kaataagorii lamadha. Taa'uun iyyuu dadhabsiisa hojjechuu miti. So wanti dadhabbii hin qabne hin jiru garuu akka dadhabbii qabu beeknee waan itti seennee fi badaa fiil gochaa hin jiru. Yaa erga walgaa yuunivarsiitiidhaa baatee tiyaatira barattee baateen booda carraa argatteen akka gara muuziq viidiyoo hojjechuutti dhuftee dhaga'een ture. So isa dura garuu kaameraan agarree kaameraatti dhoon jiru waan masaayyuu kiluun qabu yeroo itti dhaga'een ture. Booda garuu gara daarektingii dhuftee muuziq viidiyoowwan akkam babbareedan kan hojjette. Daarektingii sana akkamitti of leenjiste? Jechuun maal goote baruuf atleast waan kana gochuuf kan jettu agartee iskuulii san keessa hin dabarre yoo ta'e yookaan waa'ee daarektingii baay'ee yeroos akka barumsaatti of barsiisuu sun keessumaa maal fakkaata waan jedhu tarii namootaan biraatiifis. Maal ta'e beektaa an baay'een beeku waa'ee jechuun waan baay'ees hin beeku. Waanuma xiqqoon akka baay'eetti baruu barbaada. Yeroon siin jedhu daarektingii magaan baruu yookaan daarektingii gaafa yaadu daarektingii man haala baay'een baruu barbaada malee waa'ee daarektingiis waa'ee kaameraas waa'ee editingiis waa'ee laayitiis biizii ofiin godhu yeroo baay'ee. Innaa amma namoonni waanuma tokko gaarii gootee gaafa hojjettu waan biyya lafaa hundumaa beektuuti fakkaata. Sigaraa amani utuu waan ta'e na gaafatte waan namni baay'ee beeku konseptii masaa hin qabu hin beeku jechuudha. Amma gaafi yeroo tokko waan editarii waan simbilii ta'e lafa tuqan hin beeku dhiisuu hin danda'an. Kaameraan lafa takka lafuma reekii galan fana kabaruu danda'a kaameraan tokko dhufe jechuudha. Waanuma tokko hin beeku. Aan daarektaratti cimaadha jechuun waan hundumaatti cimaadha jechuun miti. Kanaaf filannoo makee bareecha jechuudha. Xiyyeeffannoo kee bareecha jechuudha. Jedhee nama nanachi booda akkamitti ol leenjiftee dhuguma dubbachuu fi sirriitti meera waa'ee aktiin keeratti. Ani yeroo baay'ee ofitti hin deebisa. Fakkeenyaaf gaafa nama waan ta'e ilaalee taajjabu utuu ana ta'e jedha hunduma. Utuu ana ta'e maalan godhaa? Utuu ana ta'e maalan godhaa? Utuu ana ta'e maalan godhaa? Yeroo hundumaa gaaffii godha. So gaafanii muuziq viidiyoo ilaaluu utuu ana ta'e maalin godha? Dubbadhee keenanii ofiin gaafadha intarnaal daayilogii qaba. Utuu ana ta'e maalan godha kanan jedha. So utuu ana ta'e maalin godha? Utuu ana ta'e maalin godha? So gaafa kanaaf gaafachaa deemtu deebii laachaa hin tachuudha. Gaaffiif deebiin hoo jiraate maal inni barnoota. Barnoota jechuun gaaffiif deebiidha. So intarnaal godha hundumaa okay kanan godha. Waan hin gochuu dhabe immoo kan ilaalaa kan googiliin godhaa kan nama gaafadhaa kan waan ta'e riifarii godha jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa yeroo muuziq viidiyoo ilaalu utuu na ta'e maaliin godha irraan jalqaba. Muuziq viidiyoo namaa taa'een tokko ishee gulaalaa so utuu na ta'e asitti liipsingii akkasiin hojjechiisu huccuu akkasiin hojjechiisu lookeeshinii akkasiin fayyadamu achi deebi'ee immoo maal gochuun shubbisoota akkasii fayyadamaa hin jedhaga. Viidiyoo baay'ee namoota baay'ee na ilaalaa yeroo sana eenyudha Nugusuu Taamiraatiif na yaadadhaa. Abbuu Jallaqan kaaseeta guutuu baatan muuziq viidiyoo. Yeroo sanaan elementariin kutaa 8 yookaan 7 baradhaan noo shuu. Sana booda DVD ishee akkas naannoo taatu tuqxee achi ol battu. Seemanaa qabna. Achi mucaan tokko jirti hawwiidhamti mucaa firaadhaa. So isheen immoo kaaseettii Nugusuu qabdii ani kan Abbuu Jallaqeen qaba. Torbee tokko Abbuu Jallaqeen mana keenya ta'a. Torbee tokko mana isaanii Nugusuu Taamiraatu ta'a. So isa fudhee galee ilaalla jechuudha. Baay'ee akka malee ilaalla. Jechuun mana laaqana nyaadhee mana cufadhee amma isaatii 11tti muuziq viidiyoo qofa ilaaluu hin danda'a. Inumaayyuu ga'anii performaansii fa'aa hojii gochuu hin danda'a. Jaaladheenaan jechuudha. Abbuu Jallaqee kana egaa baay'ee man ilaalaa afaan Oromoo keessa yeroo sana baay'ee gaarii ture. Akkam fa'aa godhanii hojjetanii editingii isaan naan galu. Iddoo biraa akkamitti kukkutanii fidanii wal bira naqanii ajaa'iba. Amma dhuguma kana nama hojjedhaa. Kan hojjedhe jechuun
raawwateera jedha. Si nugusuun ilaala nugusuunis muuziqii viidiyoo babbareedaa hojjete yeroo sana. Dhuguma dubbachuu amma yoonaayyuu muuziqii viidiyoo babbareedaa lamaa jiru. Baay'ee sinimaatikidha. Innaas akka mana oldisii wayifaarraa kirrii wayifaa gadi buufaa jirta. Isaanis spiikarii wayifaa baatanii deemanii na yaadadha baay'ee farda wayifaa bishaan keessa dhaabatee miicufaa abbuu jallaqee immoo itti ragee yaadeefaa. Kuujaa see dhufaa jechuun tokko piikcharii fireemii isaa sammuu keessa jira na yeroo sana mootiveetiin ta'e jechuudha. Afaan Oromoo kana anis akka bushfaatti nan hojjedha akka nugusuufaatti viidiyoo akkasii. Kutaa 8 kutaa 9. Sodaa ammaatti waan kutaa keessa ture jechuudha. Inni amma yuunivarsiitii waan dhufteef miti tiyaatira waan barattee miti amma gara naan dhuftee jechuudha. Pashinii isaa keessatti ijaaramaa. Na keessa jira. Achi booda maal gochuun jalqabe egaa gaafa namoota muuziqii viidiyootti dhiyoo argu tiippiin kennaaf. Waan an ofii godha yaadu jechuudha. Please viidiyoo gaafa hojjettani akkasitti hojjedha. Viidiyoo akkasii haa qabaatu. Yeroo sana egaa Yoosef Asaffaan Naqamtee keessatti baay'ee feemisiidha. Yeroo sana egaa akkuma Oromiyaatti iyyuu baay'ee feemisiidha. Yoosef Asaffaan innumaayyuu immoo magaalaa keenya keessa gaafa ta'u Yoosef Asaffaa magaalaatti yoo agarree gallee Yoosef Asaffaan argeerra jenna. Yaa isa fa'aa ture soo namoota isa haga daayirektiitti naasa'u nan soradha waan ta'eef nama baay'ee feemisiidha. Baay'ee nan kabajaa waan ta'eef itti naasa'u garuu namoota naannoo isaa jiranitti please muuziqii viidiyoo yeroo hojjetu waan akkasii faatu godheetu akkas fa'aa godhee jedheen namootuma naannoo isaatti himachuudha itti himaa jedheen. Sana booda as dhufneetu eebba kitaabaa wayii tokko ture baacaa karoorsaa argeen itti himattis please baacaa akkas godhiitii kana fa'aa godhi muuziqii viidiyoo gaafa waraabdu maal jedheen itti magaa amma kuni hojjechuudhaan miidhani. Universitii lakki kutaa 12 baradhaati fakkaata. Yeroo kanaaf jechuudha. Yeroo kana kutaa 12 baradha universitiin seen. Amma gaa yeroo kana nan hojjedhaa miti. Jechuun hawwii magaarii gatiin qabuuf xiiqii isaa gatiin qabu paashinii isaa gatiin qabuufan afaan Oromootu akkas ta'e gatiin jedhuufan utuu akkas gootanii jedhee akka tiippitii godhaa baacaan akkas taanaan maaliif naan hojjettu reenaan iskii amnoo shooroo jechuudhaa fi garuu utuu akkas ta'e gaadha yaada ani qophaa'aa natti fakkaatu gaadha jedhee yaadu maal jedhe. Sana booda baacaan sirba isaa naa dabarse sirba lama naa dabarse dhaggeeffadhumee kana keessaa tokko isaa naa hojjettaa maal naan jedhee chi tole jedheen Finfinneen ture nan galee sana booda maan dhagee viidiyoo isaa waraabeen dhagee I think eenyu guutuu daayirekti godhee yeroo sana Naqamtee wanta hojjetanii Asaffataa mucaalamu tokko jira baay'ee mucaacamaa tokko sagalee isaa bareeda waltajjii fa'aa gaafa beeksisu magaalaa keessa fa'aa beeksisa Naqamtee keessa isaa wajjin hojjetanii so muuziqii jedhamu sun akkasitiin ba'ee achi ittiin fufee sana booda amma gaa achuma magaalaa Naqamtee keessatti leencootu uumamee jechuudha. Leencootu uumamee so dibaabee sirba jedhu tokko baasee jala hatamee beeksisaan biliin. Naqamteetti immoo anatu feemesii ture leencoo caalaa yeroo sana. Achi waanuma egaa waltajjii daddaa oosaa fa'aa qajeelcha maatii fa'aa miini miidiyaa jira yuunivarsiitii keessas immoo tiyaatiriin baradhee magaalaa keessa gaa jira gaa biizii magootamtiire. Atuma akkas jedhu namni aartii wajjin gaafa jedhu jalqaban maqaan ittiin gura sana keessa kan dhufan leencoo gaafa jedhamu. Sirbi kun gaa leencoo jedhamee ba'ee leencoo namni bilbilee leencoo sirbi kee baay'ee bareeda sirba. Achi ammoo bilbilee leencoo sirba kee raayina akkas faare yoom sirba baasee achi sirbuma kana barbaada ani nageenya imaajini sirba kana sirba maaliiti sirba akkas dibaabee koobisiin qillee jedhu lakkeen sirba akkasiin sirbine leencoodha sagaleen keenya immoo beezii waan ta'eefi yeroo haasawwan furdaa waan ta'eefi haasaan beezii kunii walitti siqa yaa achi namni baay'ee akkas ta'e jiran nan shakee gaane ani immoo leencoo wajjin safara keenya jechuun safaruma tokko turre achi mana jijjiiratanii ba'an malee beekaan fagoomatti. I think baachii 2 baachii 3 na dursa baachii 2 ta'e 3 ta'een beeku asumaan inni hanga fagooti. Kanaaf isatti bilbile jechuudha. Leencoo sirbii kun kan keetii silkisaa namarraa gaafadheen kan keetii akkas jedhanii natti bilbilanii yaa sirba tokko na jalaa hatamee ba'ee liqii isaa biratti hojjedhee bira geenaan jedhe no waan nageenya sirbichaa garuu na baay'ee bilbilee akkas naan jedhaafanii wallaalee jedheen so please yoo viidiyoo hojjettee akkas hojjedhu maal jedheen itti fufee jechuudha gorsan laachuu. Osoo dur jalqabee sana. Qabsoo ganamaatti fufne. Qabsoo ganama. Itti fufnee leencoo wajjin qabsoo kana eegallee achi booda kee utuman jedhu leencoon dibaabee hojjenne jennee yaallee nuu ta'uu didee achi sirba tokko hojjennee inni sama saampilii nu jala hatamee ba'e.
Abbaa bokkuu jedhutu. Abbaa biyyaa tokkotu na diiskoo tokko jira. Isatu hatamee ba'ee dan margoon irra hin dhiifne achii deebinee muquxxaayin kun hojjetame jechuudha. Sana booda kee leencoo gaanii ammayyuu leencoo wajjin san gaayidii godhaan hojjechuuf miti baay'ee. Paashinichumatti Simuufudha. Akkas ta'uu qabaa viidiyoon akkas ta'uu qabaa kwaalitiin kee akkas ta'uu qabaa piikcherichi akkas ta'uu qabaa akkas ta'uu qabaa viidiyoon afaan oromoodhaan. Leencoon ilaalee akkas taanaati maaf nu hojjettu ture waan natti haasoftu kanaa. Ishis leencoon jedhee. Ani nu hojjedhu yaani yaadumanidhaa namni biraa hojjetu jedheen. Maal taate leencoo gamma kana adamma kana qabaatte sagantaa amma kana qabaatte amma kana itti haasofta ta'e hojiirra oolchuu qabda waan haasoftu kana naan jedhee. Na amantaa garuu jedhee yaa si nama naan jedhe. Naa kenniin jedheeni zan istoorii isaa jalqabamee jechuudha. Achumaan jalqabamee egaa kana fakkaata jalqabbiin achi booda istooricha egaa baay'ee leencoo wajjin akka malee ayyaanni keenya walii galee sana booda baay'ee yeroo keenya baay'ee istiidiyoo wajjin dabarsinaa yeroo boqonnaa keenyas waliin dabarsinaa waan hundumti keenya aktiivitiin keenya jechuun common sense keenya tokko waan ta'eef yaa yeroo baay'ee wajjin dabarsinaa. Kana keessatti istoorii sana developii goone. Gaarii ta'a. Achi booda magaalaa Naqamtee teessee dhugaa maqaa isaatti dhaga'ama sana. Hin dandeenyaa wayii dandeenya. Namni immoo magaalaa Naqamtee dhagaaf jettuuni just magaalaa kutaa magaalaa waan ta'eef fagoos waan ta'eef Finfinnee irraas maalirraas badaa amma kana acceptis irraan godhuu qofas hin jedha malee irraa amma kana amantiin qabu. Achi booda kee nun immoo tagarsiifna leencoo jendaan xiqqeedhaan hojjenne jechuudha. So yeroo sana ispoonsara argachuun iyyuu baay'ee cimaa ture. Innaan ayyaanadhaa Tsigiyaan Bisaa jedhamti. Atiin yeroo sana gadaa hoteelii moo maal bari turte dhanneetu yaada kanatti himne lakkas akkas hojjechuu barbaanna pirii dhabne jenneen. Meeqa faasiin barbaachisa? Maal guna shubbistoota qabnaa kaameraa ijoolleen nu waraabuu danda'u ittiin geekkas ogeessa rakkoon qabu kanaaf waanuma ittiin kaameraa kireeffatan hojjennaan rakkoon qabu birii 10,000 siniin kennaa sin gaana ala nu gaa jenne yeroo jechuudha. Nu gaa jenne Har'a meeqa akka hojjettu beenna. maal jechuudha qoyi ammayyuu sun homgeere Ishii. nu gaa jenne akkamitti naan era dhiisati birii 10,000 nu kenni malee inni muammaa achi kee hojjenne itti agarsiifna jenne san isheetti birii 10,000 nu kennite jalqabne egaa achi booda kee amma tokkotti bilbilee 5,000 fuuna. Tokkotti wallee birii 5,000 fuuna. Tokkotti wallee birii 5,000 fuuna. Osoo wajjin baay'ee gara birii 65,000 baafne. Achi guddaadha gaaru sana. Nuuni gaa isa'u dhumarratti gaa walitti dhufuudha. Nuun bakka hojii jalqabne waan ta'e walakkaa gaafa keessu bakka as ga'een dhaabu jechaa aadii itti gochaa deemta malee hin beektu dhumarratti gaa nu birii 10,000 hin fidna jennee kaanitu birii 65,000 harkatti fixe. Isayyuu kaa hojicha osoo hin taane namoonni baay'een warra si deeggaranii warra ogeessa maal hin kaffaltu. Waan hundumtuu bilisa. Shubbistoonni bilisaa. Warri achi hojii nu gargaaran poodaashinii warri hundumtuu nu gargaaran isaanii bilisaa. Ogeessi kaameraa bilisaa. Editarri bilisaa. Daayirektarri bilisaa. Imagine huccuun bilisaa. Sigira so malee niitu biritti tilmaame fagoo deema ture. Waan gaariidha kan kaastee leencoo ka'umsa isaaniis waan ta'eef jechuudha. So daarektingii sun achi waan dhufeefi garuu carraatti naman taakam carraan qabeettaa? Baay'ee carraa qaba. Maaliif sin jedha jechuun yeroo san wantoonni akkasitti dhufan kun kan immoo karaa dhala namaa hundumaaf carraan hin kennama yeroo akkatti carraa keetti fayyadamtudha. Mucaan baadiyyaatti dhalate tokko utuu carraa magaalaa dhalachuu argateera ta'ee itti fayyadamaaf itti fayyadamuusaa ani hin fudhadhu jechuudha riskiisa. Garuu carraa magaalaatti dhalachuu gatiin arganneef sigira waan ta'uu danda'u silaate carraa baay'ee argachuu danda'u arganne jechuudha. Waan biraa miti ibsaadhaan kitaaba dubbisuu yookaan dabtara isaa dubbisuu carraa arganne sigira kanaaf carraan baay'ee murteessaadha jireenya dhala namaaf. So carra qabeessaanitta? Isa kanaan caalaa qaama lamaffaa kan sadaffaatu beeka. Ani garuu carra qabeessa. Ofii keetiif hin jedhe. Al tokko namni akkas waan jedhuufi carraa qaba. Carraa qaba. Carraa qabaa carraa immoo waaqa namaa kenna waan ta'eef waan waaqayyo naa kennutti immoo gammadaadhaan. So waa'ee daarektingii yoo kaasne durii qabdee jechuudhaatis keessa kan jiru. Garuu ani waan tokko immoo si gaafachuu nan barbaadu jira duubatti si deebisuu nan barbaada. Miidiyaa irratti yeroo haasoftus dhagayeera.
keessattuu durii immoo taatota akka barbaadu yeroo haasoftu dhageera. Booda garuu akka mana barumsaa dhuftee kutaa'een dhufee immoo daayirektingii hojjettee dhageera. So gara aktingii sana amma akkam ta'a laata? Itti deebi'uuf wiishii qabdaa moo paartii si dhukkuba wayii qabaa? Wanti na jibbisiisu ammoo jiraate kaameraa irratti performii gochuudha. Amma wanti na jibbisiisu. Dhuguma dubbachuu maaf akka ta'e hin beeku. Durii abjuu koo guddaadha jechuun ijoollee ta'e kutaa 8-9 baradhu imaajineeshinii sammuu keetti argu siinimaa biyya kana keessatti taatoo beekamaa ta'e fiilmii fa'aarratti nuuf argaa poostarii irratti imaajineeshiniidhaan ofiin argaa maal jedha ture. Yeroo baay'ee mana keessatti performaansii kan hojjetan ture waan aktingii jira qabatu jechuudha. Fiilmii ilaaleen fiilmicha erga ilaalee booda kaarakterii sana baay'ee jaaladheera sanaan sa'aatii booda mana barumsaa dhagalee laaqana koo nyaadhee erga namni manaa ba'ee booda mana cufadhee kaarakterii sana shaakala. Deebi'ee anatu ta'e akkam godha jechuudha. So warra tokko tokko fiilmii mana ilaalee caalaayyuu anatu hojjeta. Fiilma koo deebiin of madaala. Tokko tokko immoo natti cimayyuu waaw akkam godhe hojjete kana ani daddabeen jedha. Innaa hollaafaadhaa obboleettii qofaa kaatanii beeku yeroo ta'e waan sanaan iyyee fakkaata. Mucaan qofaa iyya akkas jedhanii so achi tuma jedhu daaktingii kanatti dhufee so bihaayindii kaameraan jira yeroo baay'ee sana duuban jira. Achi amma kaameraa duuba addiktii godhee fuuldura natti hin fakkaatu anuma beeku. Garuu amma sammuu keessa nan jiru wanta hin jibbudha iyyuu kaameraa dura dhaabatanii haasa'u. Gama tiyaatiraatti noo gama isteejiitii noo? Isteejii na jaaladha. Maaliif deebi'ee of hin argu waan ta'eef. Amma rakkin na jibbu hojjedhee kee deebi'ee taa'eef ilaaluun natti hin tolu. Interview makamu deebi'ee ilaaluu koo amnoo shuur. Badaa taa'ee of ilaaluu sagalee qofaa dhaggeeffachuuni. Sagalee keessa dhaggeeffattu? Jechuun nan dhaggeeffadhaam garuu gammachuun irraa isa ittiin entertaining godhu ittiin gammadu sanaafanii badaa waan kaameratti perform godhu natti hin fakkaatu. Kanaaf akka nama ni ilaalletti roon ta'a akka nama ilaalutti taasise. Amma. Akkasumatti yaalaan jira. So yaa isa san dhagoo barbaachisanani kana dura baay'ee taatummaa nan jaaladha yeroo itti dhageera garuu kan fuulduraatti immoo waan cimaa yeroo dhufeen hojjetaa yookaan immoo abbaa malkaa keessatti silaa qoodamaa hin qabaannedha. So ati gara daayirektingichaaf. Tiyaatira naannoo jedhee yaada. Miti? Fuulduratti. Tiyaatiran akkuma haala sagantaa hojii koo irratti hundaa'e haalli hojii sagantaa kunaa mijata ta'an yeroo baay'ee barbaada tiyaatirri. Lammatti live performance waan ta'eef sa'a baay'ee shaakaluu qabdaa script baay'ee shaakaluu qabdaa hin cima akka fiilmii salphaa miti. So jechuun kompeerii gaafa sii garuudha malee fiilmii salphaadha jechaa hin jiru. Kanaaf hin beekamu sa'aatii waallee garuu maqaa ittiin gammada tiyaatirratti. So siinimaaf tiyaatira keessaa filachuu dandeenye? An tiyaatiran filadha. Dhugaa? Performii gochuuf? Performii gochuuf akka jaalachuuttu. Lamaan isaa nun jaaladha. Dhugaa? Harka mirgaa bitaa. Harkuma lamaansa. Nice. Egaa muuziq viidiyoo baay'eedhaan akkasii beeknu waa'ee isaa sirriitti hin kaasu garuu dhiyeenya kana garuu isaan baay'een jirtu. Amma akkam ga'ee moo gara fiilmiiti moo kana booda? Hin geenye lakki. Muuziq viidiyoo hojjechuun waan gammachuu naa kennu waan ta'eef kana booddees gammachuu dhabuu waan hin barbaanneef yeroon gammachuu argachuu barbaadutti nan hojjedha jedhee naman. Kanaaf itti fufachuudha. Itti fufa. Malee akka duraatti hin beeku garuu itti fufa akka itti fufu hin beeku kana booddee garuu itti fufa. Akkuma hojiin dhufeetti jechuudha. Malee itti daarii keenya ni higne. Itti fufa. So inni akka jiru ta'e immoo waa'een fiilmiis kaasuu keenyaa fi ka'umsa kan nuti immoo balataadha. Tire balataa ogeeyyii taatummaa baay'eedhaan malee injisaa kan jiru waa'ee isaa irraa xiqqoon wakaasitee ani immoo keessattuu dhaga'uu kanan barbaadu balataa yeroo hundeessituu fi akka abjuu keessii ta'eera. Ijoollee yaaduu argatteerta. Sochiin achi keessa jiru maal fakkaata? Jalqaba akkuma miidiyaa adda addaa irrattis peejii keenya irratti kaasuudhaaf yaallee balataa hundeessuu keenya ijoollee naannoo aartiitti jiran kanaa jaalala isaa qabanii fedhii isaa qabanii leenjifnee deefnee immoo hunduma kanaan immoo deebifnee hojii jaalannoo kana hojjechuudha. Kanaaf inni kun egaa jalqabeera. Wanti guddaan jalqabuudha deena mana. So jalqabbii kana keessa immoo wanti jiru gaariidha. Ijoollee baay'ee dandeettii qaban, ijoollee baay'ee garee siinimaa Oromoo, tiyaatirii Oromoo, fiilmii Oromoo, diraamaa Oromootti fufsiisuu danda'an baay'ee arganneerra. Inumaayyuu amma humni keenya danda'an jiru itti fayyadamuudhaaf. Warra jiran hundumaa jechuudha. Carraa kennamuufii qaban hundumaaf kennaa jiru. So inni kun immoo gara fuulduraatti hin furamadhee yaada. Namni yoo walitti dhufee yoo wal argee yoo wal dubbisee
isa kaan jila jalaan furaa deeman jedhee nama waan ta'eef inni guddaan nama walitti fidudha. Namni kun walitti dhufeera. So namni walitti dhufe kun immoo mari'atee waan ta'e akka furu abdiin qaba jechuudha. Yaa inni naa gala garuu akkamii hawwii kee wajjiniin gaarii deemaa jira satisfaayidiidhaatti. Hin beeku gaama piroosiirra jira waan ta'eef qabxii isaa eegaan jira. Gaariidha garuu amma yerootti selebreetii goonu miti hojiirra jirra. So garuu jabaannee hojjonnee milkoofna dhiyyaadha. Ijoollichaaf immoo akkamii carraa banuufaa wajjiniin wal qabatee yayyaalaa irras garuu. Egaan kan keenya ammoo already abbaa malkaan jalqaba piroojeektii isaa inni guddaan iyyuu ijoolleedhaaf carraa uumuudha. Kanaaf isa kana already piroosiitti jirra. Kanaaf torbanoota fuuldura keenya jiran yeroo fiilmichi eebbisamuu dandeettii ijoolleen keenya mul'atanii namana. Isaa asitti immoo simbirattis ijoollee baay'ee argaa jira kalaqaa irratti. So gaariidha jechuudha lafuma kaameraan jiru lafuma laayitiin jiru laf sochii akkasii keessa dhufanii miseensa ta'uun iyyuu waan biraa yoo hafe iyyuu dhufanii arganii galuun salphaa miti jechuudha. Kanaafi carraan uumamaa jira jechuudha. Egaa amma immoo yeroo gabaabaa kana gidduuttis immoo qabxii eegnee akkas ta'uu qaba yeroo jennee yerootti acceptii goonus miti. Kanaafi yoo xinnaa ta'e waggoota 10 dhufaniif namni inni Turkii kana keessa nima deema jechuudha. Dhufeema seerumaan miila lamaan dhaabachuu jechuudha. Amma isaatti garuu ba'aa galaa kaarakteriin kun akka jiraatu nan tilmaama waan ta'eef jalqabbiin jiru garuu baay'ee gaariidha. Ispiidiin itti deemaa jiru iyyuu gaariidha. Biikoos waggaa tokko keessatti ijoolleen baay'een karaa broodkaastii biyyaadhaan argamu, fiilmii amma jiru irratti argamuuf deemu, waltajjii tokko tokko irratti argaan ni jira. Kanaaf akka salphaatti ilaallu kana jechuudha. Taatota baay'ee oomishaati jira. Akkuma itteedha nu biras dhufaati jiru. Nuyis immoo dhiyeenya kana hojii tokko tokkoof yaadaa jirra. So at least taatota barbaannu akka durii rakkachaatiin deemne jechuudha. Kanaaf dhugaa ba'uunis nuyis gaariidha. Gara piroojeektii haaraa kana sirriitti haasa'uu qabna. Akka ogeessatti haasofna waan ta'eef jechuudha. So daarektiingii muuziik viidiyoo baay'ee booda yeroo kana dura haasoftu dhageera baalataa. Akkas keessa ture aktaroota hojiidhaaf akka dhabdeefaa yeroo haasoftu dhageera. Isa booda kanaaf ofii keetiif caala namootaan biraatiif oomishuudhaaf immoo baalataa akka hundeessite dhageera. So isa booda kaa'ama piroojeektiin eebba isaanii immoo fiilmidha. Barbaachii kana amtire. So mee akka poosterii isaa arginedha. Waa'ee fiilmii kana ani samma ta'e dhageera. Of course sirriitti hin dhageenye piroodakshinii maal isaa diiteelii dhaga'uu nan barbaada. Sadarkaawwan jiran dhaga'uu nan barbaada. Daawwattoonni keenyas akka dhaga'an nan barbaada. Lammata immoo akka ogeessatti si gaafadha. Carraa ogeessi gaafachuus dhabuu dandeessa waan ta'eef. So mee abbaan malkaa fiilmiin amma torbee lama booda eebbifamu kuni so waa'ee isaa mee na taphachiisi istoorii isaa irraa ka'eeti mee. Okay, gaaffii baay'ee nagaata paakeejii kun unlimited tokkoon si gaafadha garuu istoorii isaa poosterii ilaalaa. Okay, akkasuma jalqaba abbaalataa irraa eegalta I think. So abbaalataa yeroo bantu so irraa dhagee taatota dhabuu koo so achirraa si eegalee fiilmii waggaa yeroo man muuziik viidiyoo jalqabuun waa'ee fiilmiis naannoo sana aktiingiirras waan hin jiruuf naannoo sana yaadeera. Kanaafan iskiriptii hin barreeffamne sammuu keessa jiruun yaade. Kaastii gochuu gaafa jiru na amantaa nama tokko dhabe nama kaastii gochuu waggaa 5 irraa nama tokko dhabe. Namoonni sinimaarra jiran kaarakterii ani yaaduuf naan taane. Nama biraa eessaan fida. Okay, eessaan fidan jedhe. Okay, maaliifan walitti sassaabu naman barbaadu naman argadhu karaarraas dorkis maaf walitti qabu jedhu. Okay, walitti qabee maaliin godha soo treeningii maaf shaakalan kennuuf achi booda fiilmii koof. Maaf immoo akkasana maaf selfishii ta'are fiilmii koof duwwaa maaf hin godhare. Akkasana dhaabbatumaan ta'ee warra kaaniif solutionii maaf hin ta'ure. Gara jedhutti dhufe jechuudha. Sana booda xinnaa ta'ee har'a waggaa 5 dura jechuudha proposaalii kana kan yaade. Kana booda kana yaadeen nama wajjin collaboreetii godhuun dhabe yaaduma isaatti mee jechuudha. Because namni baay'een yeroo sana amma kanas badaa amantaa roranne beekamtii san maqaa amma jiru kana miti. Namni baay'een naannoo an dhufnee ferregii wantichaas so baay'ee rakkadha jechuudha. Waggaa afur waliin wanticha tun hojjetiin yaaduma qofa baadhee ta'a. So namoota baay'ee yaade. I think waaqoon beekadhee yaada. So waaqootti waggaa afurarraa sadarraa ta'e hin beeku. Antime tureera wazi chi nama nan dhabe mas so barbaade yaa nama wajjin collaborate godhu jechuudha.
Achi booda kedhuma irratti paartinarii koo ammaa Gammachuu Abrahaam jedhamu kana viizhinii keetti ol barree. So inni immoo faawundarii viizhinii keessa tokko ture. Yaa achi keetti ol barree jechuudha muuziq viidiyoo jedhu ol barree. So yaada kana inni himee fi inni nama biyya alaatti guddatee waan ta'eef already aadaa warraachis beekaa. So baay'ee dinqisiifatee baay'ee jaallatee. So walitti dhufnee akkasittiin jalqabee jechuudha waan abbaalataa. Achi booda immoo waa'ee fiilmiin immoo already isa keessaa tokko ture. Kanaaf imsila sikkoo carraa qabdaan asiin jedhe. Nama paartinarii hin qabdu. No. Carraan akka jiru baruu fi socho'uu qabda. Carraaqqii. Yaa socho'uu qabda. Otoo amma taa'ee ala ta'eetii hin jiru. Amma fakkeenyaaf bara akka konkolaataan bakkee kana jiru ilaaluuf mana kana keessaa gadi ba'uu qabda. Mana kana kee teessee konkolaataan agarree yookaan konkolaataan hin jiru yoo jette yaa sanaa fi. Torbee maalaa soofnee mootii abbaltee wajjin carraa fi carraaqqiin lakkuudha. Carraa fi carraaqqiin lakkuudha. Carraaqqiin gaafa jiru carraan dhufa. Isatti immoo fayyadamtaan jiru. Abbaan isaanii moo jedha? Abbaan isaanii abbaa warra lakkuu kana. Abbaa faana qaban. Lakkii waaqadha. Abbaan carraa fi carraaqqii haa ta'u tole. So kanaafuu abbaa lataa akkasitidha. So waa'ee fiilmichaatti deebina. Achiin booda fiilmichi immoo piroojeektii eebba isaaniitti miti. So abbaan malkaa amma ilaaluuf jennu kun mee istoorii isaa little bit kaasuu dandeenyeef tarii immoo ilaalaa soo jettee hin dandeessa garuu amma ta'e. Ani badaatuun waa'ee sanaa naasuuf ta'e natti tola. Garuu amma danda'ametti waan isin waan xiqqii gochuu yaalleerra waan namni irraa barachuu danda'u. Especially dargaggoota mootiveetii gochuu danda'u. Aadaan Oromoo maal akka fakkaatu waan argisiisu. Duudhaan Oromoo maal akka fakkaatu kan agarsiisu. Laandiskeeppiin lafa Oromoo maal akka fakkaatu kan agarsiisu. Jedhee yaada jechuudha. Osoo jalqaba kana waan ta'eef. Karantee fi little bit waan xiqqoo waan dhageeffanan kana si gaafadhe. Maal dhageessime? So no amma ta'e duubatti hin deemaa waan jiru waan dhageeffanan. So inni immoo gaafa koomaafin kana si kaasaniis torcha dubbachuu caalaa dadhabsiisaa ta'a dhufa amma sana. In terms of location, costume. Yaa duubatti deebinee 1970mootatti deebinee. Ishmiin ani amma isaatu salphaan godhu wanticha. Analaayisiisaa biraadhaa. Haalli jireenya hawaasummaa yeroo si jaan biraadhaa. Aadaan yeroo si itti akka amma caccabaa sin dhufu. Kanaaf iddoo ibitee hojjechuun akka amma tireendii kalcharii jiru keessa galuu wajjin salphaa waan hin taaneef yaana si kaasu. Amma dadhabsiisaa akka ta'u. Dhuguma dubbachuudhaaf baay'ee dadhabsiisaadha. Garuu hojii kanatti gaafa seenuu dadhabsiisaa akka ta'e gatiin bareeffan badaa jechuun gaafa dadhabsiisaa ta'u sarpiraayiziin taatu. Mitiiree? Dhugaadhaan. Yaa. So amma tokko gaara tokko nan baate gaafa baatu yoo dadhabde yoo yookaan cirrachoo kophee keetti seene yoo dafqite yoo dadhabde maaliif hin dadhabe jettu yoo because tabban baate kaatetta waan ta'eef jechuudha. Kanaafan isa badaa jalqabumayyuu beekan ture akkasumas ta'u kanaaf gaafa sun isa argu so badaamayyuu akka big deal hin ta'u jechuudha. Garuu dadhabsatu hin taane hojiin piroojeektii sun barbaadu hundumtiyyuu hojjetamuudhaaf baay'ee of eeggannoo barbaada ture. Bara duubatti gaafa deebinu huccuun bara sanaa amma hin jiru. Lokeeshiniin bara sanaa amma hin jiru. Kanaaf taatota keenya hundumaaf wayyaanatu diizaayinii godhe. Huccuun tokkoyyuu bakkeedha kan itti makamee hin jiru jechuudha. Taatuun manaa fudhatee dhufee jirus yaa kan bara kanaatti makamee hin jiru. Dhibbaa oli. Korrasiinis baay'ee waan ta'eef siinii tokkorraa gara nama 40 ol kan itti hirmaatan jiru. Siinii tokko dubbaa. Siinii tokko qofa waraabuuf jechuudha. So akkasitti siinii guddaa nama 30 nama 40 kan qabu jira siinii tokko. Iddoon nama 10 qabu jira. Nama 6 qabu jira. Nama ammas nama 30 nama 20 siinii guguddaa ta'an jiru jechuudha keessa. Siinii tokko tokkosaa. So inni tokko tokkosaa akka waan nama cidha qopheessudha siinii tokko waraabuudhaaf. Namoota fakkeenyaaf nama 40 huccuu isaanii, kostyuumii isaanii, meekaappii isaanii, piroopsii isaanii achuma immoo laayitingii isaa, daayirektingii, bilookiingii nama amma kanaa immoo kontiroolii gochuu qabda jechuudha. So sun dhuguma jira. Kanaaf inni baay'ee dadhabsiisaa ture. Lokeeshinii. Amma lokeeshinii rukutameera lokeeshiniin baay'een kan bara sanaa argattu akka salphaatti. Ammayyaa jira. Yaa inni kun egaa hojii teeknikaati. Ogeessa ati beektaa hojii teeknikaalii akkamitti akka itti fayyadamuu qabdu. Kanaaf isa lokeeshinii iskoopii gochuun hojii guddaa ture. Ani garuu egaa muuziq viidiyoon mana barumsaa koo guddaa waan turee fi jiruuf jireenya muuziq viidiyoo keessatti waan baay'ee argadheera. So isatuyyuu akka kana gargaaru ta'e malee utuun muuziq viidiyoo keessatti jireenya qabu ta'etti salphaan ta'u ture fiilmichi. Salphaan ta'u. So waa'ee piroodakshinii kaasuu dandeenya kwaalitii itti waraabame. So amma ta'e waan hin dhageeffanis kaameeraa
yeroo baay'ee nu hin fayyadamnedha. Kan fayyadamtee waa'ee kwaalitii isaa saawundii isaas immoo baay'ee istaandardii guddaadhaan akka hojjetame. Yaa amma qabnu hin qusanne. Kanaafi waan nurka jiru waan dandeenyu waan gochuu dandeenyu hundumaa gooneerra muuxannoo hin qabu beekumsa hin qabu riisoorsii hin qabu kontaaktii hin qabu hundumaa fayyadameera waan bareedaa hojjechuudhaaf yaadeera. Ogummaa dubbachuuf inaaffaa tokko kan isa hojjechiisu baay'ee jechuun kan keenyas maaliif akka nama warra kaanitti argamu ta'uu hin danda'a. Inumaayyuu immoo teeknika isaa bartee immoo gaafa gochuun namni dadhabe yookaan immoo ta'uu dadhabu si aarsa. Sababa sana waan ta'eef egaa waan kwaalitii qabu hojjedheera garuu amma ofimuu irra geeradhee yaadu. So na hojjettaa nama dhiyeessitaa so namni immoo teestii godheetu irratti riyaaktii godha waan ta'eef. Ofii fiddee hin fixxu. Hin fixxus lammata immoo kun hin dhumas. Yeroo hundumaa waa'ee kanaa isaan oolu. Si galee because projektii tokkodha hin fixxaa waa'ee projektii itti aanummaa haasoftaa hin dhuma. So garuu maal sin jechuuf kana kaasaa hojicha keessa irra nuyisi namoonni baay'eenis waa hojjechaa beeku gaafa uummata bira gahu immoo uummannis ogeessonni immoo daawwatanis dudduubii deebisan jira. Jechuun waan haaltu miti akka kwaalitiidhaan wantoota jiranii jechuudha. Ati amma waan saalfatteef malee sagaleen istaandardii. Saalfachuutu hin taane roolii hunduma isaa fudhachuun hin barbaanne. Yeroo isin jedhu yaa roolii hojjechuus roolii haasa'uus roolii himachuus taanaan warra hojjetaniif himiif. Dhuguma waan isaanii nan baade. Isaan ijoollee baay'ee ciccimoo ture baay'ee jechuun dhuguma dubbachuudhaafi Waaqayyo jireenya namaa keessatti ammama kan nama gargaaru hojiin keessatti argedha. Isuma dhuguma waan hundumaan baay'een carra qabeessa ture. Akkuma asirratti jedhee abbaan carraa kanaa waaqa jedhee gatii nama nuufiin isa galateeffadha jechuudha. Kiruu ajaa'ibaa turanii baay'ee jechuun asitti immoo deebi'ee mayyuu kiruu akkasii argachuu koo I'm not sure. Walii galatti. Baay'ee walumaa galatti deebi'ee seenaa piroodakshinii keessatti anuma uummataa koo deebi'ee kiruu akkasii argachuu koo I'm not sure. Maaliif naan jedhu. Cinematograafirii keenya dabalatee, daayireektirii fotoogiraafii keenya dabalatee, aart daayireektarii dabalatee, koostuumii, kontiiniitii warra piroopsii qopheessanii, lookeeshin maanaajeroota, piroodakshin maanaajeroota, diraayivarii keenya tunafiini, warra saawundii tunafiini, sitti himuu hin danda'u taatota illee dabalatee. Because baay'ee aarsaa nama kafalchiisu hojiin keenya. Jechuun asii baaneetu gara yoo xinaate gara torbee 3 wancii keessa kaampii goonee turre. Productioniif. Hundi keenya muuvii goonee imagine achuma keeteenya achuma keessatti kuukii godhama achuma keessatti nyaata. Torbee 3. Yaa nyaati onseeti si dhufa guyyaa gama onseeti si dhufa. Galtee lafa simintoo irra fuudhan dandeessa. So qilleensiin qorraa roobuu danda'a ganna keessa waraabne. Sitti muun innumti mataasaa fiilmii kan biraadha chaalenjii kan biraadha. Seerra iddoon hunda deemtu tokko ni torkiin fabbaduu danda'a baadiyyaa keessa waan ta'eef kana hundumaa keessatti garuu enjoy godhu. Namni tokko yeroo taa'ee waa'ee kana complain godhu hin jiru. Torbee salansi jedhu kun akkamittiin akka dhume iyyuu hin beeknu jechuudha. Amma kamina beektaa ati piroodakshinii keessatti walitti hidhaama wanta baay'eedha beektaa wanta tokko piroodakshinii tokko kan bareechu. So garuu rakkin isaa maanni maal jedhama aaxqiinaadha golicha kan gashu. Kanaafi goolii abbaa galcheef lakkaa'ama malee isa ittisaa ture isa gidduudhaa kubbaa walii laatee fidee isa goolii galchuutti laatee namni hin irraanfataa achi booda goolii isa galchee wajjin selebireetii godha. Seerra so kiruuwwan kun fakkeenyaaf namni tokko utuu laafaadha ta'eeti iddoo tokko baname ati fiilmii kana gaariidha akka hin jennee waan si godhu tokko jira jechuudha. Waan 2 ta'a jechuudha 3 ta'a jechuudha. Baay'achaa deema. Ammuma baay'achaa deemu ati fiilmii kun miisii gochaa deemtu jechuudha. Hawwatamummaan isaan dabalu jechuudha. Kanaaf walitti hidhaama wanta baay'ee waan ta'eef kara kiruu ajaa'iba turan ajaa'iba. Waan jedhamu hin qabu. Yaa so piriirratti gaarii turtanii piroodakshinii irratti poost piroodakshinii irratti meekamtuu mooruu chaalenjii isin godhee. Poost piroodakshinii baay'ee impoortaantiidha piroodakshinii keessa. Yeroo hundumaan jedha ani parsantii 70 humna koo kan fixu post production irrattidha. Duris music video keessattis yaa baay'ee because waan ati sassaabuu baay'ee waan sassaabdee dhuftee akkatitti teessee organize godhattudha baay'ee. Jechuun fakkeenyaaf yeroo mee baadiyyaa keessa midhaan haamanii haamtee
tultee achiin ooftaa achii san xaqamneef san fayyaduuf san fayyadne keessaa calaltaa inni hojii guddaadha jechuudha. So facaasuun kee aramuun kee haamuun kee deebitee immoo tuuluun kee dha'uun kee maal gochuuf midhaan itti ishee dhumaa fudhachuuf imagine. Kanaafi midhaan ishee dhumaa sana feelii gochuu dhiisuu hin qabdu jechuudha. Baay'ee xiyyeeffachuu qabda. Kanaaf xiyyeeffannoo kee hundumaa isa dhumaa sana gochuu qabda. Kanaaf post production baay'ee importantidha. Anaafis aadaam hojii production keessattis. Kanaaf yeroo koo baay'een laadhee fi humna koo baay'ee laadheef isa pre-production post-production caalaa post-production laadhee ture yeroo koo baay'ee. Viidiyoon isaa 4K dha? Yaa. Saawundi isaa? Saawundi isaa wanti sinima standardiidha 5.1 hojjetaa jirra. Surroundii godhachuudha. So jechuun maal sirriitti nama carra qabeessa dhagaa hin jedhu. Ermiyaas jechuun nama maajikii beektaa jechuudha. Saawundiin hojjete Ermiyaas Sanbatoodha. Ermiyaas Sanbatoodha jechuutti mun danda'u yeroo isin jedhu namni dandeettii akkasii qabuuf biyya kana keessa jiraatu. Dhugaa rabbiidha jechuun nama deebi'ee sarpiraayizii taa'ee ilaalee ani amma isaa nu badhumaa filmicha. Deebi'ee akkatti hubatee muuziqaa wajjin qindeessu jechuudha. Waa'ee filmichaa. Yaa akkatti deebi'ee miira sana maal ta'e nama muuziqaa achuun baay'ee muuziqaa achuun miira baay'ee. Imagine waan hundumee sii dhufee waan namni fixee sii fidee teessetu miira itti goota. Amma sammuun kee cimaa yoo ta'edha miira namoota kiruu amma kana yoo xiqqaate kiruun baay'ee nama 30 ol ture na duuba. Ogeessi kaameeraa duuba. Ogeessi kana duuba kaameeraa duuba nama 30 ol ture. Namooti kun walitti ida'amanii waan isaa fidan teesseetu miira itti gochuun baay'ee cima. So Ermiyaas hojjetee inumaayyuu inni immoo normally stereo darbee 5.1 hojjetaa jira jechuudha soundii kan surroundii godhachuudha. Kana jechuun sinima kee teessee soundiin kara shanii si dhufa jechuudha. Kara shan dhageessaaf tokko teessee. Yaa kara shan fakkeenyaaf daayiloogiin seentariirra jira ta'e ambiyaansiin qofaatti fooliin qofaatti si dhufa jechuudha. So fakkeenyaaf waan ta'eef haa gaafa darbu asirraa sitti soundiin darba jechuudha. So biyya kanayyuu manni sinimaa qabu I think 2-3 caalu kanuma kan dubbisuu danda'u. Yaa 5-in-1 isa hojjetame kana mana sinimaatti yeroo fiilmicha agarsiisnee sagalicha dubbisuudhaaf mana sinimaa biyya kana keessa hin jirudha. Hin danda'u yaa kanaaf biyya kanaaf kan ta'u foormaatii biraan qopheessinee jira jechuudha. Isaa gaditti jechuudha. Isaa gaditti yaa biyya kanaafis akka ta'u. Malee istaandardii isaa akkas ture jechuudha. Istaandardii isaa akkasumatti hojjetame ammayyuu so garuu iddoo lookeeshinii isaa mijateetti isaa hin agarsiifne jechuudha. Gama kaameraatiin uume. Kaameraatiin amma irra caalaa gaa ani kaameraadhaaf kireeditii kennu baay'ee namaaf hin kireeditii kennu. Ogeessa. Yaa ogeessichi cimaa taanaan bilbila kanaan baay'ee waan maajikii waraabuu danda'a. Sure. Because sammuu kanatu kaameraa sana jecha. Sigaraa so nama wal fakkaataatti kaameraa wal fakkaataa kennitee output wal fakkaataa argachuu dandeessa. So director of photography koo Iliyaas Kabbadeedha. Nama baay'ee jechuun nama baay'ee bakka sitti himuu danda'u. Dhugaa nama baay'ee maajikiidha baay'ee he's the reason yeroo hundumaan jedha baay'ee nama cimaadha. Akka inni itti fiilmii kana sinimaatti deebisee jechuudha baay'ee nama sinimaadha. Shimallis sinematogiraafariin keenya anta kaanaanaayis akka inni itti waan ta'e hubatee waraabuu jechuudha baay'ee nama cimaa baay'ee jechuun jechuun fiilmichi akka cimaa ta'u kan godhe isaa waan ta'eef badaa amma kanatti yeroo fiilmicha ilaaltu iyyuu baruu dandeessaa. Kanaaf walumaa gala ijoollee baay'ee maajikiidha baay'ee. I hope ka. Kanaaf isaaniif hin kireeditii kenna jechuudha bareen kaameraaf kireeditiin kennu. So by default isaan na cimoon kaameraa ogeessotichadha. Karaa biraa ogeessoticha garuu istaandardiidhaafis immoo maatariis waan godhuuf. Yaa 4Kdha Sony FX3dhaan waraabne so sanumadha garuu namni sana godhee Eliyaasiif Shimallis waan ta'eef. Karaa biraa amma fiilmiidhaaf kireeditii laannu leencuudhaaf laanna malee. Akkasidha. So I hope ka yeroo dhiyootti torbeewwan hafan kana booda ka uummata bira gaa daawwattoonni keenya akka daawwatan nana manaa sadarkaa gaariitti sadarkaa olaanaatti fiilmii jirudha atti hojjennesi. So fooyya'insa fiilmii keenya irratti karaa baay'een fidannee fiilmii eegnudha. So waliigalatti mee waa'ee fiilmichaa irratti akka barbaadu si ta'e si quubse. Egaa ani yeroo baay'ee akka midhameetta badaa kana celebriitii gochuun barbaadu ofitti immoo barbaadu seerra keessi koo waan beeku beeka garuu
akkas ta'eera ofitti himuu irratti badaa yeroo koftuu barbaadu. Sanaaf ammas akkuma siin jedhe badaa ofitti himuu barbaadu. Waan hin danda'u jedheera. Na caalaa immoo waaqayyoon na gargaareera. Kanaaf qabxii isaa immoo uummata ilaalee akkanaa deebisu. Itti qofti gaariidhaa sedhuufi. Ogeessaa wajjin haasawuun hin cima. Ogeessa wajjin haasawuun hin cima. Akkasuma ogeessi gaafa nama gaafatus hin cima. Anyways, sirraa waan tokko I think baran namoo dhiyaana yaadu leencoo yeroo isaa maalitti dabarsame akka ogeessatti. Akka daayirektara tokkotti yeroo kee baay'ee namaa irratti dabarsita. Yeroo koo baay'ee hojii mokortiin dabarsa. Waan na ilaalinni keessa badaan seenu. Waan hundumaa baruu hin barbaadu. Maal jechuun interesting qabu waan hundumaa baruudhaaf. Waan hundumaa baruudhaaf ni? Waan hundumaa baruudhaaf kanatti. Akkuma isin jedhee waan dhiyoo koo jiru waan tokko waan konseptii isaa waan qabne jira. Karatti banan fa'aa kan hin beekne. Waan yeroo baay'ee waan hojii koo naannoo environmentii hojii koo xiyyeeffadha. Yeroo koo baay'ee achirratti investi gochuu barbaada. Sararaan kan hafee waan visual ilaalu nutti tola. Sosochoo malee viidiyoo ilaalu waan barbaade yoo ta'u viidiyoo ilaalu nutti tola. Keessumaa ammoo waan akka motivationalii fa'aa ilaalu nutti tola. Gorsa waan qabu. Barumsaa wajjin wal qabatu baay'ee ilaaluun natti tola. Kubbaa ilaaluun na gammachiisa. Deeggaraadha. Deeggaraa Manchester United. Mooticha England. Kanuma. So nice ruutinii gaariidha. Inni gara biraa gara aartii keenyaa egaa kakaasnee waa'ee fiilmii keenyaa fa'a. Maal wishii gootame fiilmii keenyaaf qeeqa caalaa of course chaalenjii baay'ee jira. Chaalenjii barbaadde waan ta'e tuqi keessa full of chaalenjii waan baay'eedhaan waan ta'eefi garuu maal wishii goota oduu akkam ta'e siinimaa keenyaa. Siinimaa keenyaaf jijjiiramuu irraa hundee masaarraa jijjiiramuu barbaada. Yeroo isin jedhu waan qinxaaboodhaan chirchaaroodhaan furuu miti. Kana jechuun instituushinii ta'uu qabna. Dhaabbata wayii ta'uu qabna malee waan namni dhuunfaa tokko garee wayii tokko walitti dhufee fiilmii lama hojjetteef waan furamu miti. Yeroodhaaf hin ta'a garuu furmaata hin ta'u. Furmaata hin ta'u jechuudha. So dhaabbata instituushinii guddaa ta'uu qaba jechuudha. So akkas ta'e malee furmaata hin argatu. Kanaaf ani umurii koo keessatti maal arguun barbaada taate dhaabbata fiilmii afaan oromoo guddaa wayii tokko kan baajata guddaan socho'u kan maanaajimentii guddaa qabu kan fandii godhu kan bakka ogeessota faayinaansii guddaa qabu deebi'ee immoo biizinasii nana mana ijoollee oromoo keessaa ba'anii iyyuu soluushinii akka ta'uu danda'an jechuudha. Deebi'anii amma akkuma itti deebisnee of gurgurru wallaalle yookaan immoo akka itti nagannu wallaalle malee waan hundumaa qabna bara. Soluushinii sun hin barbaada jechuudha. Amma nuuni ogeessa baay'ee nama biizinasii miti nuuni. Amma akkuma agartanii fiilmii kana hojjechuu koo malee fiilmii kana akkamittiin akka nagadu hojii koo miti ogeessa naa mitaan. Ani ogeessa nama hojjetu hojjeta. Kanaaf namoota akka kanaa waaqayyo nuuf akkaasu fiilmii afaan oromoo keessatti. Namoota fiilmii hojjechaa jiru kun biizinasiitti akkamittiin akka deebi'u irratti hojjechuu danda'an. Maarkeetingii isaa jechuudha. Yeroo isin jedhu waan dhuunfaaf yookaan immoo akka nama dhuunfaatti hin taane akka dhaabbataatti. Sirra kanaaf hawwiin koo guddaan sanadha. Guddaa taane aartiin oromoo dhaabbataan instituushinii ta'ee. Abshir. Sooftii fidaa. So nisa wiikiyyaadha akkas akka ta'uu fi kana caalaa waan baay'ee sitti hin baay'isu. Gaafii mana keenyaa jira isa keessaa lama duwwaa si gaafadha. Hin taa'uni? Hin ta'a. Gaafii 5 dhaabbataa qabna achi keessaa si lama duwwaa si gaafachuu barbaada. Inni tokko leencoo odoo waggaa 18ffaa irratti arganne maal jettee gorsita laata? Gorsa addaa qabdaa fi waggaa 18ffaa kootti moo? Waggaa 18ffaa kootti I think university ringalee itti fakkaata. Waggaa 18 maal jedheen gorsaanii? Maaliif hin gorsaanii? Waggaa 18 leencooni yeroos. So waan ammaatti dhuftee experience gootee jiramni yeroo san waan sirreessu kan yeroo san odoo akkas godhee yeroo san waan ta'e 18ffaa irratti because 18 jechuun almost mucummaa keessa. Ni qancaan ture 18. Kun mucaa ta'e. So garuu odoo akkas godhee leencoo karaa sirriirra jirta soo jabaadhu. Jettaan? So because maaf fedhattaati yeroo san yuunivarsiitii seeneenii kompiitara saayinsii nagee tiyaatarratti yeroo jiruuf jedhu
baay'ee maqaa isaa keessan ture. Konfiyuushinii keessan ture. Sooleen coodhi simaaf jijjiirtaa naan jedhu jira. Maal ta'e mucaan kun sirrii miti dipaartimantii hediin koo naa maltee sin jedheen waraqaa appilikeeshinii gashadhee. Kompiitara saayinsii irraa tiyaatiraatti. Jiree waraqaan fixadhee dipaartimantii hedii biraan ga'e kan kompiitara saayinsii. Maal naan jedhu naa mallatteessi abdii jedhama laataa nuun beeku garuu maqaa isaa irraan fadheera. Yeroo sana argeeni seeneen naa mallatte maaliif naan jedhu tiyaatirratti jechuun booda garuu deebitee dhuftee kompiitaratti na deebisi naan jetteen sin deebisu naan jette. No barsiisa ani hin deebi'u achi dhaqeen iivantii qopheesseen iivantii jiratti sin affeeraan jedhe. Dhugaa. Okay ani koo baay'ee jaaladha waan akkasii immoo dhuguma nan dhufa naan jedhe. Qubna garumaan achi. Okay dhugumaan immoo sagantaa qopheesseen sin affeeraan jedhe. Tole waliin jedhee naa mallatteessee nan ba'e. Manaas obboleessa koo hangafaan dawwaleen maatariitti hime akkas akkasidha jijjiiruuf hin jedhaan jedheen. Obboleessi keedhaan mari'adhu naan jette. Bilbileen itti hime. No waan sammuun keessi hin jedhee hojiirra ooshi yaa awwaan tokko keessaan qabu naan jedhe. Sana booda kee garuu namoonni naannoo koo jiranii hiriyoonni koo kan oduu durii barachuu irratti kompiitara saayinsii argattee moo kompiitara saayinsii maalootu ana ta'ee kan jedhu faanaan jira namoonni naannoo koo jiru akkas naan jedhan. Okay sana keessan ture jechuudhaan achi booda kee shakkii waan ta'eef yeroo sanas akkasuma jechaan ture ammas utuu argadhe akkasii jedhan jabaadhu karaa sirriirra jirta. Siin jedhe? Hin jedheen itti maal? Leencootti. Leencootti. Barsiisaa san garuu affeertee waamtee? Inni affeerre. Hin arganne? Filiis. Garuu carraa kanaanii gaafa eebba fiilmicha na yaadatta ta'uu ta'ee bara 2000 meeqadhaa waggaa 11 jechuun yaa 2016 natti fakkaata. 2016 natti fakkaata. 2015 gidduudha dipaartimantii hedii kompiitara saayinsii amma si affeereera fiilmii koorootti naa kootu baga naa mallatteessite to'atii waraqaa sanatti naa mallatteessina ta'ee yoona kana C++ irraan jedha. So maaliin na yaadachiiste isaa waggaa 8-9 barattu isaas keessa ture san inni fiddee jechuudhaas yuunivarsiitiin balleessu jettee. Sila amma yoona iddoo biraa irraa iyyuu yaa isa waa'ee kompiitara saayinsii irratti fuftee hoo? Imagine. Silaamuna kana biiroo wayiin jira yookaan mana kompiitaraa wayii banadhee. Hojii dhiistee immoo fiilmii ilaaluu deemta. Mana kompiitaraa wayii banadhee imagine yaadee mana kompiitaraa wayii banadhee yoona nama meeqa mataa dhukkubsaara. Maalfi? Yookaan immoo yaa mana baankii wayii ifaa seenuu hin danda'a. Yaa garuu iddoon hundi isaa gaariidha. Garuu iddoo naan uumamne jedhee yaada. Of course gaariidha hundumtuu abbaa abbaa isaatiif. Leencoo garuu 18 argattee karaan qabattee kun gaariidha jabaadhu. Jabaadhu. Shakkiin jedhanii jira. Duubatti akka hin deebine jettaan jedhamu. Interesti. Garuu waan isin gaafachuu barbaadu immoo moomentii adda hin daganne qabdaa laayif kee keessatti yookaan yeroo hojii moomentii hin daganne qabdaa? Yaa qaba. Kamidha beektaanni yeroo hundumaa iyyaarataa gaafa Hacaaluu Awwaardii yoo san awwaardii isaa naaf laata. Yoomiyyuu hin dagadhu isa. Isan sila siin jedhidha. Maal ta'e yeroo sanaa best music video of the year bulloo ture kan injifate. Best director of the year nama biraa ture kan badhaafame. Isa duraa best director of the year badhaasani. Tole jedhamee itti fufamee achi booda kee bulloon immoo best music of the year jedhame. Best music video of the year jedhamee artisticha badhaasani jechuun yoo sanii badhaasani jechuudha. So namoonni baay'een yaa reaaktii gochaa turanii so yoo sanis reaaktii warra godhan kee ture zan achi ba'ee yoo san awwaardii kana nakkii hojiin kun anan laallatu viidiyoo kana kan akka kana godhe leencoodha baay'eetti dadhabee kanaaf yoo dandeessan ogeessaaf akkas godhaa jedhe. Argitaa waaqayyo ati waan tokko gaafa dhabdu karan itti dhugaasii bo'u yeroo siin jedhu yeroo hundumaan akka waan seenaa wayittiin ilaala yeroo siin jedhu utuu namoonni yeroo sana warri na badhaasanii ta'ee baay'ee noormaali ture so amma kanatti iyyuu nan dhibu garuu naman wajjin hojjedheef hojii sana keessatti hirmaadheef dhugaa gaafa sii ba'u dhugaa namoonni baay'ee nagarre inni gaafa dhugaa sii ba'u caalaan si gammachiisu hin jiru hojii keessatti. Innaa edaa waaqayyo yoo san keessaan waa'ee koo dhugaa ba'uuf jedheetu isaan akka best director of the year naan laannee godhe. Achi kara yoo sanitu awwaardii sun qaqqabe jechuudha. Sana malee immoo
gaarummaa yoo sannaa qabu jaalannaa qabu eenyummaa isaa immoo eenyummaa yoo sanii personality isaa ammam of caalaa nama akka ofitti aansu. Sidaatii awwaardii dhabadhaa isaa. Yaa imagine mee gootummaa kee dabarsee namaa kenna siirraa siif sii kennamee mitiitii kan namaa kan nama harkatti qabu waa'ee dabar garuu innis immoo ammam gaarii akka ta'e daangaan gaarummaa isaa ammam akka ga'u namatti argisiisuuf jedheetu yoo sanis eenyummaa isaa dhugaa adda baabaa irratti baasee jira. Eenyummaa hin dagadhu. Hin dagadhu no kanan yoomiyyuu hin dagadhu. Yoo san eenyummaa isaa kan ana qofa beeka ture. Anaaf sanni qabu. Hojiidhanis garuu gaaf guyyaan suni eenyummaa gaarummaa inni anaaf qabuuf gaarummaa yoo saniini waltajjii adda baabaa irratti baasee ture jechuudha. Innaan waltajjii sana yoomiyyuu yeroo dhaanfadhu. Agartee kana dhabnaa yommuu oduun kana sin gaafadhu ta'e. Yaa utuu sanan hin jiru ta'e gaarummaan iyyuu maal akka ta'e obbolummaan maal akka ta'e gaarummaan walii oolummaan maal akka ta'e hin argamu ture. Argita namni baay'een waan gadheef itti fakkaate gaafcha garuu no guyyaan kun gaarummaa maal akka ta'e obbolummaa maal akka ta'e hojii wajjin hojjechuun gargaaraa hojii walii utubuun dhumisaa maal akka ta'e guyyaatti namatti argameedha jedhee nama guyyaa sanannaa seenaa koo keessaan irraan fadha. An baay'ee gaddite immoo qabda. Baay'ee itti gaddite qabda. Hojii kana keessatti immoo. Lakkinoo hojii dhaala. No. Hin qabu. Galata isaa. Yaa waaqayyo galata. Gadda nurraa fageessu. Lakki just yeroo uumaati gaddis gammachuun jira garuu ammoo natti hin gaddine. Kanaaf gadduu dhiisuu kos badhaasa bireetiin godhu. So gaddisoo dhufee keessummeessu. Maarraa akka dhibeettaa si bira. Qophaadha. Gadduutti celebrating gootu gammachuutti badaa celebrating gootu. No seera uumaati kaa. Yeroo jechuun ammati fakkeenyaa fi gaaf biyya lafarra jiraattu hin gammaddaa, hin gadditaa, hin argattaa, hin dhabdaa, hin beeloftaa, hin nyaattaa, hin dheebottaa, dheebuu baata. So beekamaadha kun. Kanaaf gaafa dheebotu maaliif surprise taata? Gaafa beeloftu waa akkamittiin hin beelee jechuun dandeessu. So akkuma qofuun jiru beelaa. Kun hunduu personality waan ta'eef ammaati personality kana waan qabduuf malee namaan biraatiif immoo xiqqoon waan xiqqoon ammas maal normaal jettu waggaa lamatti ta'a. Mitire? Yaa personalities waan ta'eef mata keessatti salphistu. Namaan biraa kana waan gaafadhe garuu waan siif homaa sitti fakkaanne quuqama guddaadha. Yaa maybe erga kana ofitti miire ta'a. Default isaa kanadha. Silas waa'ee hojii gaafa si gaafadhu ani baay'ees miti. Gaddi gaafa dhufu okay gaddi kun guyyaa kana tureedha jedha malee akkamittiin gaddi kun dhufe jedhee yaa badaa jeequmsan kaasa. So personality kee baay'ee depend on yaa baay'ee itti anyways baay'ee naa tofsifte garuu dhumarratti gara dhumaatti dhumas miti leencoo waggaa 10 booda eessatti eegna after 10 years maal jechuudha lokeeshinii waggaa 10 booda maali maybe fiizikaalidha moo lokeeshiniidha moo staatasiidha moo maalidha staatasii hojii haa ta'uu laayifii haa ta'uu waggaa 10 booda namni waan tokko duwwaa miti ka staatasiis miti hojii duwwaas miti mitire amma nam tokko waan baay'eedha marfamee nimu kana dhiifama naa godhi kana nimu karaa maan himtu next plan koo nimu just private yaa kanaaf waggaa 10 booda isinitti nimudha yaa kanaan booda maama xiqqoo ishee private dha kun waan private nagaa shikara caalaa sirriidha miti ana akkasa yeroo si jennu ofitti iyyuu nimu jechuun ofitti nimu jiru guddisee ofitti nimu agartee ati maaliif amma ara plan garuu thank you ati amma maaliif ani amma waan inni muka waan inni himne qabaachuu hin danda'a at least family qabda at least waaqayyoo si kenneef ijoollee qabda amma danda'ametti income kee love story kee family keezii kee next plan kee private yoo ta'an gaariidha jedhee nama nani kanaaf seera kanas hojiirra noosha kanaaf at least waan family waan karaa jalqabdee karaa mana barumsaa karaa maalii at least waan akkasiirra waan nuti jira innuma deema wanti dhaabatu hin jiru bakka ga'aa ga'u hin gaala haa ga'u immoo sanumadha so gara dhumaatti gawaa'ee fiilmii dhaammatee yaanaa sofnee ilaaluuf jirra torbee lama booda haala akkamiitiin eegna ብሔራዊ tiyaatiriitti yaadne so gaarii ta'a jennee yaadna itti qophaa'aa jirra nama baay'ee invaayitii gochaa jirra so namoonni sagantaa kana ilaalanii fiilmii kana akka dhufanii ilaalaniif nan affeeraanii waanuma tokkoyyuu acceptii godhanii dhufiina kottaatti ilaalaa nan yaada keessan barbaanna yaa so next maal akka gochuu qabnu kanaaf akka nama yaada laatu tokkotti yaada laachuudhaaf ilaaluudhaaf dhufanii akkatti gammadan immoo abdiin qaba. Yaa fiilmiin Abbaa Malkaa galma tiyaatira biyyaalessaatti ture
Haala ho'aa ta'een haala ho'aa ta'een keessummoonni kabajaa bakka argamanitti. bifa miidhagaa ta'een kan eebbifamu ta'a. Egaa torbee lama booda daawwattoonni keenya gamanumaan akka irratti hirmaatanii daawwattan sin affeeruu barbaannaa. Leencoo daayirektara gameessa aartii Oromoo. Dhugaa dubbachuu baay'ee si jaalannaa, hojii keetti hin boonnaa, waan si qabnuuf baay'ee nutti tola, nuyi baay'ee waan waliin dinqisiifannus si dinqisiifannaa, si jaallannaa. Jabaadhu gara fuulduraatti immoo carraa kana fayyadamee siniin mataa keessan jabaadhaa jechuun barbaada. Nan ilaala siit komii keessanii hojii sana maritan nan ilaala. So amma kana jabaatanii tu addaan iccitiniiti fuuf mataan isaa qormaata biraadha. Kanaafi sagantaa kanas immoo bifa kanaan qopheessitanii lafatti yaada keenya sheerii goonu qopheessuu keessaniif galatoomaa jechuun barbaada. Jabaadhaa, walitti dhufeenyi keenya itti fufaa. Baroota keenyaaf baay'eef moo carraa uumaartu. So inni kunis immoo jabaatee akka ta'uuf abdiin qaba. Galatoomaa jechuun barbaadan ulfaadha. Ulfaadhu Leencoo yeroo nulaatti hundumaa fi yeroo dhiphaadha amma fiilmii eebbisiisaa jirtu beeka kabaja nulaatteef galatoomii. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya irraa kana gammaatti daawwatta fakkaata torbee keessummaa gara biraa wajjiniin kan wal agarru ta'a waan nu daawwattanii fi jaalala nuuf ibsitan hundumaa fi galata qabdu fayyaa ta'a.